soya laga gibe wala nyaatu maaltu nu dhibe wala nyaatu maaltu nu dhibe shoolee yaaji malatu akkam jirtan hordoftoota keeraa joorootu bakka jirteetti nageenya oromummaa kan koosin haa ga'u ani nasoodha eega obboleeyyan koo odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf yuutuubii kee subscribe gochuu hin dagatina oduun amma nu ga'eedhaan immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa ji'oota darban guyyaa gaafa 23 Deseembarii bara 2021 Benishaangul Gumuz daawwatanii deebi'an miidiyaa irraa dhabamuu isaaniitti irraan kan ka'e rogeeyyiin miidiyaa adda addaa fi akkasumas Facebook yuutuubii fi miidiyaaleen adda addaa Abiy Ahmad dhahamee jira jedhaniitiin gabaasa jiru garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa guyyaa kaleessa halkan dhukkubbii hamaa COVID-19 qabamuudhaan ji'oota tokkodhaaf miidhama guddaa keessa jiraachuu isaanii ragaan adda addaa guyyaa kaleessa irraa jalqabeetti bahaa jira kana garuu guyyaa kaleessa eega xiyyaarri Itaalii tokko magaalaa Finfinnee dhufeetiin Abiy Ahmad fuudhetiin deeme booddee hoggantoonni fi akkasumas muummichi ministeera wanni biiroo muummichi ministeeraa ragaa kana haalanii jiran lakki Abiy Ahmad hojii isaaniitti jiru nagaa qabu jedhaniitiin dubbataa jiru garuu immoo rogeeyyiin miidiyaa adda addaa Abiy Ahmad miidhama guddaa keessa akka jiruu fi yaalli biyya keessaa isaatillee hanqateetiin gara biyyan baatitti baqateetiin biyyan baatitti yaalamaa jiraachuusaa ragaan adda addaa gabaasaa jiru akkuma jedhamu gaazexeessaan biyya alaa Faranjii tokko xiyyaara akkasumas immoo taarga xiyyaara wajjin xiyyaara kanaatiin fi xiyyaara san keessatti namni yaalamuu danda'u immoo nama mallaqa guddaa qabuu fi muummichi ministeeraa biyyoota adda addaa qofaa akka ta'e gabaasaa jira because wanti achi keessa jiru waan hunda guuttatee kan jiruu fi ragaa qabatamaa kan qabu ta'uu namichi eeree jira kanaafuu odeeffannoon kun dhugaadha jechuu dadhabnus garuu immoo itti dhiyaate jechuudha eega hordoftoota keeraa joorootu odeeffannoon kun dhugaadha jenneetiin amanuu 100% hin dandeenyu kanaafuu yeroo dhiyootu keessatti yookaan guyyoota 2-3 keessatti wanti kun dhugaa ta'e adda bahuu danda'a hammasitti ilmaan Oromoo biyya keessa jiranii fi akkasumas qeerroo fi waraanni bilisummaa Oromoo qophii adda addaa qophaa'u akka qabu ragaaleen adda addaa fi akkasumas ogeeyyiin miidiyaa adda addaa gabaasaa jiru kanaafuu bakka jirtanitti yoo akka tasaa muummichi ministeera Itoophiyaa Ahmad miidhameeti yookaan addunyaa kanarra kan boqotu ta'e uummanni Oromoof qopheessuu qaba because bineensa caalummoo nafxanyoonni qophii gahaa qabu waan ta'eef because ilmaan Oromoo bakka sanirra ajjeesanii aangoo qabatanii aangoo sana immoo ilmaan Oromoo fixuudhaaf akka qophaa'aa jiran ragaan adda addaa bahaa jira akkasumas immoo Siyum Tashooma guyyaa kaleessaa Jawar Muhammad bahuu hin qabu akkasumas immoo Jawar Muhammad yoo bahe hidhamtoonni hunduu bahuu qabanii akkasumas immoo manni hidhaa cufamuu qaba jechuudhaan dhaarratee jira kun waatu duuba jira jedhanii nama shakkisiisuu danda'a kanaafuu ilmaan Oromoo bakki jirtanitti of qopheessaa maatii keessan qopheessaa waraana bilisummaa Oromoo qophii gahaatti jira ilmaan Oromoo duuban dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo wajjii fi akkasumas immoo qeerroof qarree biyya keessa jiran wajjin guyyaan bilisummaa itti dhufu dhiyaataa jira fakkaata akkasumas immoo Abiy Ahmad yookaan du'u ta'e yookaan immoo kan ajjeefamu ta'e ilmaan Oromoo qophii gahaa godhaniitiin waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroof qada wajjin biyya keenya biyya Oromoo biyya Oromiyaa biyya nuuf hundaa walqixa biyya amantii nu kabaju biyya aadaa nu kabaju biyya jireenya keessatti argannu biyya haadhaaf abbaan keenya keessatti jiraata biyya abbaa fi haati keenya keessatti tumannee fi akkasumas nafxanyoota biyyoota keenya saamanii fi lafa keenya saaman akka ariinee qabannu abdii qabaa jabaadha ani nasoodha bakki jirtanitti nageenya Oromummaa kan koosin haa ga'u isin jaalladha isin kabaja odeeffannoon kun dhugaadha jettanii 100% fudhachuun hin danda'amu jechuu yaadati